Alhamdulillah baga nagee qabaatan baga fayyaa jiraatan sheeyni keenya sheeyni saahiba kiyya wajji sheekhamu watarbira turre sheekh Usmaan Durriidha nama rabbiin ilmi isaa barakaa keessa kaayee nama rabbiin irraa qeebalee ilmi isaa samaraa itti godhee ulamaa'iin firra meeqa isa bira oomishamtee qubbisiisaa jirurraahi kana caalaa rabbiin umrii isaa nu haa dheerisu sheeyni gaafas akkanuma dardara ammaas dardarummaa rabbi gubba gubbaan haa dabaluuf gubba gubbaan rabbi haa hidha'uuf ilmi isaanii gubba gubbaa rabbi haa dabaluu fi barattoota isaanii barattoota haga amma dura deemnurra nama hagana baay'atu nagarra yeroo duraatii fi nama darasoota hagana baay'atu kan yarke alhamdulillahi rabbil alamin jaame wanni biyya keenya kanarra nama gammachiisu jiru dhugaa dubbachuudhaaf waan biyya keenya kanaaf biyya namaa hubuu waliin madaalan hawaasa kana diin jaalatu hawaasa kana diiniif kannee qaraa'isu biyya namaa keessatti nagartu amma isinii diina kana taa'u kana nama kuma meeqaan lakkaamu kana namni mootummaan damoota isinii baaftee qallaba isinii baaftee isin qaraa'isaa jirtu hawaasuma kana jaalala diin jaalatanirra hawwii diiniif qaban dheebuu diiniif qabanirraa mana isaanii dura qalbii isaanii isinii bananii qalbii isaanii keessa isin kaayatanii ilmoo isaanii caalaa isin kana jaalatanii barattoota diin kana jaalatanii manatti isin galfatanii qaariyaa yookiin qur'aa san ta'u manni keenya qaariyaa juun san isinii baasanii isin nyaachisanii isin obaasanii akka ilmi rabbii kana barattan qur'aana rabbii kana barattan isin godhanii hawaasa kanallee mee rabbii haa milkeessu yaa hawaasa keenya kana rabbii haa milkeessu jaalala isaan diinii jaalatan kana tan akhiratti milkaa'u rabbii san haa godhu wanni guddoon ammoo isinii kun karraa barattan kana hawaasa kana warra jijjiiru rabbii san haa taasisu wallaalee fi keessaa baatan hawaasa warra keessaa baasu rabbii sin haa godhu biyya kanaaf rabbiin urjii isin haa godhu ulamaa'in urjii addunyaati jenni ulamaa'in urjii addunyaa san rabbii isin haa taasisu akkuma sheekan keenya addunyaa ibsaa jiran kana isinii warra addunyaa ibsu rabbii isin haa godhu niyyaa toluu namarraa eegama namni qimmaa gahuu barbaade sadarkaa olaanaa gahuu barbaade tattaaffii godhuu namarraa eegama laffoon namarraa eegama isin qabsoo jirtanii jihaada jirtanii barnoonni noocu minal jihaadi wajaahiduun bihi jihaadan kabiiraa jaa rabbiini qabsoo jirtanii qabsoo wareegama kafaluu namarraa barbaachisa kitaaba guu qaraatu kitaaba sheekha bira qaraatee galtee akka gaariitti shariitti dubbiftee itti barreessitee irra deebitee dubbisu qabsoodha wareegama biyyarraa baatee biyya kana biyya namaa taa'u qabsoodha qabsoo adda addaa kafaluu jirtan kana rabbii warra jazaatti alkabatu rabbii sin haa godhu laffaatiitti itti laffaa jirtan kun waan qiimaa qabuun laffoo jirtan waan waa hundarra caaluu laffaa jirtan akkuma reefu ustaasanas jee abbaa fedhe caalan barattoonni diinii sawwa humuruwaati namni isin caalu tokkolleen akkan jirre fitti amana waan irra caalaa kalaama rabbi harkaa qabdan hadiisa nabiyyi harkaa qabdan aqiida barataa jirtan fiqii barataa jirtan waan ilmi namaa duniyaa kana rabbi nu uumeef harkaa qabdan warasatul anbiyaa isinii kuni akkuma isinuu beeytan isinitti himnu warasatul anbiyaa jechuun wahyumaatu isinitti hin godhamne malee isin rusultoota isin anbiyoota jechuun akkasitti amanuu qabdan ulamaan warasatul anbiyaa lam yurisuu diinaa walaa dinaara wa innamaa warasul ilma jechuudha jira wanni isin jirtu dhaaltan kun ilmii kana ammoo ibbira dabarsuudhaaf hawaasaan gahuudhaaf laffaatii guddoo isin irraa eegama kuntum khayra ummata irra caalaa ummata hataanee nuti yoo khayri wala jeyne waan beeynu kana nama barsiifne quraana baranne nama barsiifne dura fi ittiin jijjiiramne hawaasa ittiin jijjiirree qofa rabbiin khayra ummaa san tahuu dandeenyaa jechuu kanaaf isin warra ummanni if dura laalu warra namni wahii nu barate jee da'awaadhaaf isin eeggatu sheekaaf isin eeggatu aalimaaf isin eeggatu daa'iidhaaf isin eeggatu warra fuuldura biyya kana dhaaluu jechuudha warra bakka sheekaa kana dhaalee booda aalima bakka adda addaa ta'e qubatu taa'u warra hamilee dheeratu rabbiin isin haa taasisu namni barnoota baratu hamilee dheeratuun namarraa eegama hamilee gabaabbatuun isarraa eegamu angartee ustaazu bohii tokko ta'ee kanatti nafaa bakka kanaa geetiin dhaabaa xiqqoo guuri xiqqoo shanitti bonnataate gartee mana jaaradheetiin fuudhee maarree hafaa kaniif keessa haqaamumaan tana yoo hamilee dheeratte manjadda wajada والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا يؤتي أمان تنك أبصوخي لك أن كان كعالم شيخ عمو وترفاته أكا شيخ شيخ آدم تولا فرب رحمته خاكسيته أن كان فقيه محدثته نحوي صرفي أن كان تو تندابو يوتي ما تنيته ربي بكاتك أبدي سيكا من دزني أبدي نبيتن خناف نجا خيسن تلفتا بك قدو نينكها بك عالم رباسا نينكها علماء الدنيا تناتين تها akka sheekan biyya teenya biyyuma kana keessaa bahanii sheematamin karroofaani beeyta warra addunyaa qaraayis warra aalama barsiise kitaaba isaanii irra qaalii addunyaa kitaaba kana irra qaalii kataan sheekha biyya teenya afaanii beeytan wallo sheemamat alii adam wallo ifa warra aalama kana qaraayise biyyuma teenya kana miskiina kana keessaa bahan nama makka keenyaa kabaati sagalee dhalateetu akkuma keenya kana halagaa baratanii
kitaaba fannii hunda lafarraa fixanii kitaaba lafanii aalama qaraaysu jiran hatta maqaa biyyatteenya illee maqaa itti godhan ummanni sheekan sun rabbi rahmata isaanii godhu warra zamana dhihootan addunyaadhaa deeme jedhe sun irra guddaan ulamaa'ii yoo fudhatan irra guddaan ulamaa'iidha warran sunana kaayee yoo fudhatan warreen nahwii sarfii warra kana lafa kaayee yoo laaltan irra guddaan isaanii arabaa miti ajama yoo lakkooytan warri araban lakkaa galgalu waa xiqqoohu iftuffachuun isin irraan eegamu isinuma gurraacha ajama kanaatiitu lohaa keessattis ta'e hadiisa keessattis ta'e waa hunda keessatti warreen sunanu sittaa kaayee kun irra guddaan isaanii ummata ajamiiti akkasuma siibooyii fa'aa fudhattees ummata ajami ummanni kun ummata arabaatii miti شريان إسلام آخر رفته أمة عالم ونداب رفته ملء وان أمة سبت كلال شفتو مدي خلاف نتيفو قرته وان بكسر إنجينيو حمله أبو وان كنا يسين تجيمون كابو أمر رامود بي خيسن دتني تتافي خيسن قدني يوم ني برنة كبني برنة جتن أمم أنتنا يرو جواب دو خيستي عالم الرواس أنتهو دنتيسن ما نمني حمله إيران مرن نادانين أك عالم شيخ خيني سيامة تمين كروفات حاجتن حركة بازامه الله أكبر رب عالم علامة بيارب عالم ربي سناتايسو علمي تيسن علمي ثمرة ربي سنهاغورو شيخ الراوندي برتن دورا قرت علمي سا دورا حال عمل شيخ الرابرتني ورن نندورا دبرن سلفوني تابعوني علمان ثاني بادية فتيرغنيتي ورن مربي جاني عالم بيرا جيسني علمي سا دورا عمل سا حال عمل شيخ الراكار إيجانين خناب ونن تدورا برچو قبل شيخ الرابرن نورا حال عمل شيخ حال عمل أكاتا توادوا شيء ريفو نوهي مثلا علمي دورا سام برچو قبل ونن دورا علمي نسريسو قبدو خيني خيسة تهار خيني تهارو قبد وان اسلامنا بريدين اسلام ما رامو لتوس نورا چلقيسو قبدورا مالي بيتي خو نولالت امنو دعوات كون خو نولالت تورين امه رامو لتو في تنور رامو لتو لين اد ونتي كون تكون ربوتن تي حقغار رامو لتي ور من دور الله ورك شيكن استاذ درسوني ينكون ججو خناف بكنتاني كان دابنه بكسيني فكاني را كمولنه naannoon tufaan keessaa hogaa naannoo darasootaaf mijoytu duraan niin beeka naannoo darasootaaf mijoytu waan agartee jimaa lafaa qottanii bakka taanii ciqilfattanii kana jala kallinne akka ifin shawwanne ilmiidhatti ka xiyyeeffatan dur ulamaa'in gaa khuzarfan fakarri alfan jaane harfuma takka qabataniiti taras kuma takka faara deebi haffazi jechuu maanaan zamana kana sooshaal miidiyaan kun xiqqoo ni baay'ate sooshaal miidiyaan har tokkotti illee gaaruma har tokkotti immoo dhiibbaa barnoota irra fide wanni kun aalumuun darattu rakkoo guddaa ta'ee jira hatta ijoollee rakkoo guddaa ta'ee jira barattoota rakkoo guddaa fidee jira barattoota barnoota saayinsii baratus haa ta'u barattoota barnoota amantii baratus haa ta'u dhiibbaa guddaa fidee jira maali wanni kun meeshaa qara lamaati yoo akkatti fayyadamtu hin beekne karantaane si oofa akka kitaaba hin hordofne si godha akkan axannan kitaaba muzaakaraa muxaala'aan goone si godha waan mobaayila jedhamu mobaayila babbaasinaadha mataa keessan babbaasa kaasi sheekarraa barachuu qabu nuyi mataa keenya malee mobaayila asirra guuruun akkan barbaachifne asumaan iseedhaa majabeessee maali baay'inaa wanni kun hedduu nama ibduba deebisaa jira hamilee namaatis gabaabsaa jira namni mobaayila ergatee asumaa sheekaa sagalee waraabbatee mana taa'u sun ciqilee baree jira ganaa raahaa baree jira raahaadhaan hin dhuftu ilmiin itti cinqamtee itti laffaatee qaaxiraa itti bultee kitaaba irra qaraate kan akka gaarii bilcheessee shayii adda addaa itti dubbisteeti malee shayinii karaa nama agarsiisa jedhan ilmii kana shayinii karuma si agarsiisa خسيتو خيسة باللفتو قبا سري أدادات دبستي سيتو خيسة باللفتو قبا كتاب أدادات تهبتي خيسة باللفتو قبا خنا ونين قباب سين يدام إسنيو ورا عالم خنا جيرو داب جيادا نمني دلوخ نمني حواس نمني دلوخ خيسة برد علمي دين قرآن في حديث بردو حواس خنا خيسة والله لان تكو جراتون قبو حواس خنا خيسة نمني قلت بدان تك شركين تك حواس خنا خيسة جراتون قبو إسنيو بيجي خنا متي عالم أفريقيا يسنجتو نبي خير الله صلى الله عليه وسلم نما تقول ربي نرجع عالم خنا فكر جودف خنا namni tokko majlisni tokkichaan kun bichaan yoo likitti barate yoo sirriitti daawwatti bobbee yoo sirriitti qabsaa'ee biyya kanaa miti aalama jijjiiruudhaaf ni ga'e waan ta'eef mee biyya ni jijjiiroo dhiyeessan harka baasa dura mataa keenya jijjiiruu nurraa eegama ilmii qaraane waan baranne itti dalagu salaata fardii salaannee sunnaa odoo hin dhiifne waan bakka kitaabni nutti himu san hunda salaatul leelii salaata rabbi itti kadhataadha achi booda yoo namatti himne wanni sun illee waan qalbii irraa baheetu qalbii seena jaani dura mataa keenya jijjiiruun hanurraa eegamtuun isin hin jaa maaliif jennaan لما تقولون ما لا تفعلون ربي ننجا لا تنهى عن خلقي وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم وجار ورغرت شعراء عرب لين وان تكرر نمن دوركين وان رادو كتا يوسف في دليده سرتي عيبيدا وان سران قبل من يجو خناب وان تك غنت تكو برسيس يو برسيفتي اتي غنت تو خيتي وان برسيس داده
haala amala fokkotaa isirraa argan boo kun ififuu dheengaddaa bakka dheengaddaa agarree himi dheengaddaa kun akkasii bakka taan isaanitti mul'ataa miti siin ja'a namni dura mataa kee jijjiiruu qabda dura nuutu iftiisuu qaba dura nuutu masjida dheenee salaatul jamaa safalawwal irraa murrachuu qaba haala saniin aboo safalawwal faayidaa kanaa qabaachuu dhiyaadha wanni kana waan kanaa qabaachuu dhiyaadha yoo jenne yoo dura nuti yoo jenne namni nurraa dhageeffata waan ta'eef wanni guddaa irratti xiyyeeffachuu qabdan barnoota keessan yeroo nama keessa jirtan kun hedduu yeroo qaaliidha yeroo namni gaabbuuf gaafa guddatan gaafa bakka bira kan bira dabartan yeroo darasummaa kanaaf gaabbitan ana amma yeroon gaafa darasummaa keessa dabarraa yeroon akkasitti itti hawwuuta kallee hin qabu hanga ammaatti sheenillee nama yoo gaafatan yeroo darasummaa dabarsan yeroon isa irra qaaliin jirtu yeroo irra qaalii keessa jirtan shabaabummaa keessan keessa jirtan yeroo kana keessa yeroo fedhii lubbuu nama barbaaddu yeroo shayxaanillee nama barbaadu yeroo wanni hundinuu nama barbaadu yeroo kana keessatti washaabunna shaafi ibaadillaahi yeroo kana keessatti lubbuu ta'e qabdee ibaadaa irra jabaachuun barnoota irra jabaachuun yeroo kana guyyaa qiyaamaa rabbiin si gaaddisee akkasi qofa qabaadhu